manatti poolisiitti fidanii poolisii manarraa qabdee deemteen amma baatee dhuftee natti fakkaate waan barbaachisu kanfalteetiin amma dhufte natti fakkaata. Fattu ay Oromoo ummata kana bar rabbiin addunyaa kanarraa fituu qabaa bar ummata jechaan subhaan rabbii maalii kal quddus waa tokko isinii himuun warri hiisistani suni ajjeesisaa yoo dandeessan dhugaa isinii hima isinii galee miti dhiira yoo taatan ajjeesisaa waan ofii isinii galee dhiirummaa jechuun nama ajjeesisu dubartiin hidhamtullee dubartiin hidhamtullee immoo wanti dhaggeeffadhu bannaati ilaali Fatiha የፈለገ ሰው ይግደልሽ ሲያጄሲሰን ሲገል ምት ወነ ተቆዩ ሶዳቴን አቲ ልቡ ተቆ ቀደመ ልቡ ለማን ቀብ ሲገለ አንድ ነፍስ ነው ያለሽ ዶመቲ አትኒ ገለ ገሩ ኦሮሞን አከስ ወልረት ኮቹ ለኔ ጫለተኒ ዱቢራ ድብዳኑ ፍንጅሮ ይቻል ዮበዲ ቀበቴ አትስ በዲ ኬኝ አክስ ጀረቦና አከስ ነው ወዳጅ ገለ አቴ No, achumana policy geesse deebite waan ofiin dhageenya natti fakkaata ati. I think farra natti fakkaata kanaafuu naani. Badiidhuma maalii hojjettee jennaan mana poolisii deemtee deemtee na hidhaan jettu miknyaatti siyaa hidhani qaa lubbuu tokko qabdaa bar ganama si himee jiraan abbaan barbaadu siyaa ajjeesu Fatiha. Hai kadhaa maalii nama kadhatta gizee hunda waan rabbiin jedhee malee ilmi namaa ta'uu hin danda'u daatijiit maal biyya sana keessa jaarsiin jiru atillee yoo badii qabaatte jarrillee yoo badii qabaatan hin gaafatu maal inni akkas gizee hunda dhaqaa namarratti ulfaataa ta'eef no Fatiyaan hidhamtu barrakkoo hin qabu hidhaan akka biyya keenyatii miti banagaraatti lai biyya arabaa keessatti hidhaan baay'ee ulfaataadha beetalay biyya siin jirtu santu si boochise malee bar sodaadhaan miti mana hidhaa keessatti waa hedduun namarra ga'a. warri kana dubartii terrorisanu kun warri dubartii terrorisanu kun ofii jaraati biyyaan baarra ta'anii warri rakkatanii jara rakkiin qaqqabu wallahi fitnaa ofii qabu rabbi taabanusan is ummata san wallahi rabbiin fitnaa ofii jaalatu taaban maknaatum intallitu miskiina wallahi Fatiyaan bar gadi baatee boo'u malee Oromoo jechuu malee wallahi guyyaa tokko isima nama zallamuun argine haraayyuu haadhaaf kaleessa hin gadda xiqqoo samuunii kana ani nama jalaa hin boo'u Fatiyaan duraanii duutii aan Fatiyaa biraatti baay'ee nu beensaa turte garuu maa kaatee dhaabbatteedha maa of jajjabeessitedha maa jabaatteedha maa mul'atteedha maa dhaabbatteedha meebii maa jiraattee dhaabbattee deemtee ta'uun oolu maa duutee booddoo jedhan dhokatin hin dhaate ani waan isaan hin beeku wallahi warri Fatiyaa irratti duultan namni kamuyyuu rabbi keessan sodaadha warri Masrii keessa jirtan warqata isin har'a baattanii deemtan kan harkaan kana raftanii ka'uu keessan maaliif beektan raftanii osoo achumaan haftanii maaliif beektan hirribni bara obboleessa du'aati wallahi laazim ilmoo du'aati irra akkanatti roorristan ani biyya keenya akka beeku ilmoo du'aatiin tuqinaa jedhan anan fakkeenyaaf amma ilmoo du'aatiin tuqinaa osoo jedhanin guddadheetumaan of beeki takka namni tuqeen beeku maal biyyaan baay'ee takkaatee namarratti duldan biyya namni keessaa baadaa keessatti biyya gosti hin jirre aaliin hin jirre aalaan hin jirre maal firan taataniif mi'atitan maal isin gooti miskiina rabbiidha obboleessa tokkicha qabdu irraa fagoo jira haatisiidha ganda akiraa jirti abbaan isii akkas rabbuma keessan sodaattan yooma isitti illee aartan rabbi maal naan jedha fuullee rabbi boraabbachuuf jiran jettanii sodaattan rabbuma keessan kaaliqa isin uume ofirratti isin har'a warqata qabaatan jechuun isin bakka duniyaa tana farka qabdan jettanii de'ee yaaddanii maa du'uu keessan akkamitti irraaffattan isin maa nama biyya san keessa gara biyya biraa deemuu barbaadu miti abboo riskiin teessan isin taacufatu tafatee abanamtu har'aan booda wallahi riskiin teessan rabbi isin taacuuf riskiin Fatiyaa abanamtu wallahi Fatiyaa biyya san keessa rabbi miknaata wayii uume sababa wayii uume wantoota garagaraatiif jireenya kee dagattee oolii bultii tantee dagattee wanta si barbaachisu wantoota hadha si tuffachiisan kana hunda dagatteetiin sadarkaa ammarra jirtu kana dirasii geettee sadarkaa nama taatee biyya kana keessatti mataa ol qabattee deemuudhaa dagattee jechuudha wantoota garagaraatiin. Gitee amma garuu eessa jira eenyu ani maal godhaa jira maal gochuu qabaa firri koo eenyu diinni koo eenyu obboleessi koo eenyu obboleettiin too eenyu diinni koo eenyu
maaltu namaa gadi na godha, maaltu namaan na qixxeessa, maaltu akka namaatitti dubbachuu naan qixxeessa, maaltu yoo dubbadhe wanni an dubbadhe sun aarsaa maaltu na kanfachiisa jetteetiin yaaduu si barbaachisa. Dhiifama narraa godhiiti. Argite adda ganama osoo madiidha wajji mana macarrashaa mana madiidha hin dhaqinin siin jedhe. Maal siin jedhe madii jibbeetii miti nan jaaladha. Maaliif siin jedhe buna dhuguu mana namaa seenanii misikkirii firdi beetii deemanii jette Oromoon. Maaliif namni tokko gaafa buna dhuguu mana namaa seente namni sirra wal loleetiin jedhe yookaan sirra wal falate ragaa isiin na bira jirti jedhanii si qabatanii jechuudha. Argite gatii kana ta'eef siin jedhe malee jibbaa fi miti. Ammas taanaan waraqata kan kee hadha boru osoo hin jedhin harka deeffachuudhaaf qophaa'i. Yeroo kamuyyuu biyya ormaa jirru kana keessatti qophooftuu ta'uu qabna. Wanna jechuu qabna. Ufin dagatiin siin jedha hundaaf hoyyuu. Taani ammoo waa hundaa sirratti sitti himu. Keessaanis wanti sitti himu jira. Rakkinnaaf badhinna sitti dhufte kamiinuyyuu keessummeessuudhaaf qophaa'i. Argite rakkinnaaf badhinna sitti dhufte kamuu keessummeessuudhaaf qophaa'i. Gina ammoo wanni sun qara sii ta'uu qaba malee si miidhuu akka si miinetti ilaal. Wanni hadha si mudate kun siif ammoo qara sii ta'uu qaba. Si qaroomsuu qaba. Kana dhatare kun muudannoo ka dhufuufoo muuxannoo sii ta'uu qaba jechuudha. Baga Su'uudiin ta'in biyyittii kun hadha silaa chaansiin ati qabdu gara biyyaati. Baga Kuweetii yookaan ammoo Dubaay hin ta'in chaansiin ati qabdu silaa yoo kana gara biyya keetiiti jechuudha. Baga biyyittii kuni biyya ola seenanii seeraan gadi bayan ta'e. Nama ofiirraa wanni kun namarra ga'utuyyuu nama qaanyessa. Bar wanni ta'a wayii hin jiru bar ol seentaa gaduma baata. Gin obboleessa kan kee ka waliin nyaatte irraani yeroo wanni tokko dhufee sirra gahuu si guba. Anamma osoo Amaarri waan fete na goote Tigree waan fete na goote natti hin dhagayamu nan laallatu. Gin Fatiyaan osoo waa na gooteeti ka isiitiin na guba. Maaf qaama kooti jedhee waan abdadhuufi. Nama kiyyaa jedhee waan abdadhuufi. Dogongoru na sirreessuu dandeetti jedhee waan abdadhuufi. Dadhabu na sirreessuu dandeetti jedhee waan abdadhuufi. Yoo isii arrabseetiin jedhe badii kan kosan irra naa tarti jedhee waan abdadhuufi. Kanaaf wanni si boochisullee hin jiru mataa si dhukkubsullee hin jiru. Amshirsiin jedha. Haasa kan keetiyyuu kan arguu hin dandeenye zalaalam lubbuu isii dabartee biraa hafte. Kitee ishiiyyuu lubbuun isii dabartee biraa hafte. Isiidhaaf jecha gadda isiitiif jecha boo'icha isiitiif jecha hadha sadarkaa ammarra jirtu kana dirasii wanni si geessise tokko kana homaa miti siin jechuun barbaada. Bagaa mana kan kee asirra gan akkasitti dabarsanii xalanxalanii wal kennuuni osoo waan fedhellee ta'eetiin jedheeti big shame wallaahi an maal akka ta'e I don't know wallaahi naaf hin galu dhiifama narraa godhaati wallaahi. Hawadii tara naa kenni. Bishaan dhugisa.